Sakandiileen walitti qabamtee daqiiqaa taati. Daqiiqaanis walitti qabamtee sa'aa taati. Sa'aanis walitti qabamtee guyyaa taati. Guyyaanis walitti qabamtee torbaan taati. Torbaan ammoo walitti qabamee baatii ta'a. Baatiin walitti qabamtee amata taati. Wanni tun hundi walirratti yeroo jedhamti. Yeroo tee hin gubin. Yeroon qaaliidha. Ni deemti malee if duuba as hin deebitu. Yeroon qaaliidha. Dahabaa fi daayimandii fi waan qaqqaalii addunyaa tanarra jiraa hundaan bitachuu hin dandeessu. Yeroo gubuu jechuun akkam jechuudha. Yeroo ifi ammoo jiraachisuu jechuun akkam jechuudha. Waan ju'uun viidiyoo gabaabduu tana keessatti addaan siif baasa. Ilmi namaa maaliif jiraata? Ilmi namaa maaliif dalaga? Ilmi namaa maaliif gammada? Ilmi namaa maaliif gadda? Gariin jiraachuudhaaf dalaga. Gariin ammoo dalaguudhaaf jiraata. Isaan lamaan kana keessaa kami ati laata? Warri gartee nyaachuudhaaf jiraatus ni jira. Warri gartee jiraachuudhaaf nyaatus ni jira. Isaan lamaan kana keessaa hoo kami ati? Addunyaa tanarra eega dhuftee hagam takka lakkoofsiftee daqiiqaaleen ati dhalatte irraa jalqabee daqiiqaan sa'aa taatee sa'aan guyyaa taatee guyyaan torbaan ta'ee torbaan baatii ta'ee baatiin amata sit taate guyyaalee kana keessatti waan dhalatteef hojjetteeti jirta. Rabbiin nuti ilma namaa kana bilaashitti hin uumne jaa. Rabbiin nuti ilma namaa kana taphaaf hin uumne jaa. Dhaga'i. Gariin namaa jaalala je'ee waan hin taane keessatti yeroo guba. Gariin namaa barnoota je'ee waan hin taane keessatti yeroo guba. Akkamzaa shee Jaabiritti istiraateejiin barnootaa tan arraan tana pilaaneetii teenya tana keessatti lafa kaayamte anaaf gadi hin fudhamtu. Anaaf gadi hin fudhatamtu. Maaliif yoo naan jette? Manni barnootaa kutaa 12 qaba. Kutaan 12 nanuu kutaan takka amatatti dhuma akka biyya teenyaatti yoo lakkoofne. Kutaalee dila kana keessatti kilaasiilee dila kana keessatti sa'aan ati fixxu sa'aa dheertuudha. Mana barnootaa kana keessatti wanni si barsiisan akka ati yaada mataa keetii hin burqisiifne, akka ati kitaaba gurbaan tokko barreesse barattoonni humni tokko barate jechuun barattoonni humni tokko yaada mataa ofii dhaabee yaada gurbaa sanii jala deeme jechuudha. Kuni akkamzaa shee Jaabiritti. Istiraateejiin barnootaa ta'arraan tana lafa kaayamte, haalli isiin itti lafa kaayamte, bakki isiin itti lafa kaayamte eessarraa burqe jettee yoo na gaafatte faamilii Raaschild bakka jaamturraa lafa kaayamte. Faamiliin Raaschildii tun eessatti jiraatti? Anaatu siif hima. Faamiliin Raaschild jaaniin tun faamilii ummata illuminaatii gad asaase irraa isaan takka. Tanaafiin istiraateejii barnootaa tan keessaafuu biyya teenya keessatti deemtu dura dhaabbannaan qaba. Barnoonni biyya teenya keessatti baratan yoo fagaate barnoota ummanni lafa kaayee ummanni kun waan kana malee tana hin baratin ja'anii isaan lafa kaayaniif qofa mana barnootaatti isin barsiisan. Walaakin ammoo akkisan yeroo ifii gubuudha. Barnoota jechuun akkamzaa shee Jaabiritti gabaabsee hoggaansii himu. Barnoota jechuun waa xiqqisho baatii 6 keessatti afaan tokko barachuu dandeessa. Baatii 6 keessatti barruu barreessitee itti nama waliin galtu barachuu dandeessa. Amata 12 yeroo tee gubdee amata 3 yuunivarsiitiitti gubdee amata meeqa? Amata 15. Amata 15 ati amata meeqaati mana barnootaa seenta? Ati amata
Biyya teenyatti amata torba amata akkanarraa eegalan. 15 kaaye. Amata 19 jiruuti amata 29 guutuu mana barnootaa keessatti fixxa. Dalagaa barbaaddee argachuudhaaf yeroon ati achi keessa deddeebitee barbaaddu amata 2-3 ni ta'a. Amata 30 takka. Jiruuti keessa amata 30 takka. Amata meeqa dalaydee fuudhuudhaaf deemta. Is okay. Ni jira namoota garii kan yeroo gabaabaa keessatti wanni kun isaaniif mijjaa. Walaakin ammoo akkaamsaa ishee jaabiritti istiraateejiin barnootaa ta'arraan tan addunyaa irratti lafa kaayanii jala deeman anaaf hin taane yeroo gubuudha je'eetiin isiniif himuu barbaada. Yeroo gubuudha jechuun namni jireenya isaa keessatti waan takka lafa kaayee waan namni itti isa yaadatu waan dalagee yeroolee isaa san keessatti waan dalagee lafa kaayee deemuu danda'uu qaba. Ibin ma daqiiqa takka hin taane jireenya isaa keessa ama 60 jiraatee osoo daqiiqa takka dalagee bareedaadha. Namni amata 60 jiraatee sakandii takka osoo hin dalayne addunyaa tanarraa kutu ni jira. Okay, asaa deebinu. Istiraateejiin barnoota anaaf hin ta'ine siif ta'uu mala. Maaliif siif hin ta'in jee ammoo si gaafachaa hin jiru. Akka anaaf hin ta'iniin si himaa jira malee. Namootan baratanii jiraniihu wauma gartee namichi tokko katabe sanillee amata meeqatti gubanii baratanii jiran jenneeti isaan lakkooyna. Namoota keenya kaanitti asaa deebinu. Namootan garii Facebook kana gubbatti, YouTube kana gubbatti waan takka kan gartee godhaniitu jira. Namootan garii social media kanarratti ni agarra. Namni keenyaa fi barnoonni hedduu adda fagoo jira. Nama keenyaa fi dammaqni hedduu adda fagoo jira. Maaliif jettee naan jii? Jiruun biyyarraa isa baaftee nin beeka jiru rakkooti. Walaakin ammoo Rabbiin Quraana isaa keessatti dubbatee inna Allaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiru maa bi'anfusihim. Rabbiin ummata tokko hin jijjiiru haga ummanni kun ka'ee dura ofiif if jijjiiru. Akkam jechuudha aayanni kun. Ofii if jijjiiru jechuun maal jechuu? Istiraateejii jireenya keetii nyaattee jiraachuudhaaf nyaattutti jijjiiruudha. Istiraateejii jireenya keetii fuutee dhaluurraa kaayyoodhaaf dhalutti jijjiiruudha. Istiraateejii jireenya keetii jiraattee miidhuurraa jiraattee gargaaruutti jijjiiruu danda'uu qabda. Garuu namootan keenya faallaa kanaati jiran. Social media isaanii faareya osoo amma dhibbaa'u keessa jiraatanii. Maaliif jennaan istiraateejii itti social media jala deeman waan hin qabneef jecha. Karaa gabaabatti hoggaanas deebi'ee isinii moobbileeyyan namootan keenya guutumaan guutittuu 1-2 isinirraa tuqee dabruu barbaada. Namni tokko intala takka hoo jaalate fakkeenyaaf jaalatti intala takka jaalalatee itti himatte yeroo dheeraa gubuun maaliif si barbaachise? Yeroo dheertuu gubdee waliin haasa'uun maaliif si barbaachise? Bakka I don't know beeku bakka I don't know waan manni keenya ta'e beeku fagoo barnootarraa fagoo. Tanaaf gama barnootaa as dhiyeessuu qabna ummata keenya. Gama barnootaa as dhiyeessuu danda'uu qabna ummata keenya. Eenyu namni dhiyeessu? Anaa fi ati. Istiraateejii jireenya khiyyaa fi keetii jijjiiruudha qabna. Akkamitti jijjiirra? Fakkeenya gabaabaa isiniif haa godhu. Biyyarraa baatee biyya Arabaa jirta. Biyya Arabaa tana waan nyaattu dalagachuu fi waan itti fuutu dalagachuu qofaa fi biyyaa baate moo waan takka if jijjiiruuf biyyaa baate. If jijjiiruu jechuun fakkeenyaaf nyaata yoo jenne horiinuu deemeetuma nyaata ni nyaata horiinuu ni nyaata. Nyaata ni nyaata horiinuu. Yokkuma horiittu nyaata kan barbaadnu ta'e bal hum kal an'aami jaa Rabbiin. Akkuma heewaanaati isaan. Bal adallu irrallee hamoodha jaa yeroo takka. Yoonii fi seksuwaaliif hin jiraadha qunnamtii saalaatiif hin jiraadha jette qunnamtii saalaa tiitichi nuuni godha waan biraa tiitichi nuuni godha. Tanaaf waan yeroo gabaabduu takka gartee ati simmi mi'ooyitee akkana jettuuf jettee yeroo dheertuu takka gubuun hin barbaachisu. Yeroo ta'e hin gubin jireenyi kee khaatirraas dabartee hundi dabree jira. Khaatitichi deemtummoo akka if duraan gubne atiitu ta'uu danda'a. Dhaloota dhufuuf maal lafa keessee deema. Fakkeenya gabaabaa tokko siifaa fidu
Charlie Chappie namni ja'amu nama gartee nama kofalchiisu, nama gartee komediyaanaa wanta kambisee kute jireenya isaa keessatti Charlie Chappie wanta kambisee kute islaamaa miti garuu immoo wanta kambisee kute. Abbootiin teenya tashanaffaa yoo achi lakkaawwanne maal lafa kaanii kutan? Anaaf ati lafa kaanii kutan kadachii irratti ba'aa ta'ee jiru kana. Abbootiin teenya nama 3 fi 2 caala koynu arraan taariika kamtu isaa yaadata. Warra qalama taarikaa qabatee waa barreeffate malee. Atis osoo taariikni sin dubbanne du'uu deemta. Hin du'in yeroo ta'in gubin dammaqi lafaa qayi sossoosi. Rabbiin sin jijjiiru hagaati ofiif jijjiirtu. Dhaamsi khiyyaa kanneen irra qabadhee dhufeen ganaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.